Welcome. Welcome, Brasil. Welcome. Ummata kiyya kabajama. جالس ولو مصطفى عبد الشكور أباسمه نين نافي موتيفيشن كنناف بدادا مرتوسي مالي غدا أبا كبجمو أكم جرتان أبا ما لسما خيسا نلا يا دبا هاغا فيما قبضني متي هنوغا نمان فيغا ربي قاف تقرأ وتيتم أمتك أنا قمتشيسي أكنا متجراتشيسا تربيتو چالا أبا أبان كيس كثيرا جعفر جمع أبانا غيني ربي سنياتوغا ربين نبي الله يوسف في أبا إسا يعقوب أبجو ساني دقومسي أمة ساني موسيسي بيا ساني كوفا في كناني تاسيسي يوسفيس موتومسي ولينا كما ورجي كده توكيتشي موكا قد نفسا قدن سنت يابا يا أبا خيا أبجون كيا منامنا خيا خنين غافا كان سيهي مي إسعرنا كنا جئيني بار وانسا ولين للمتي إيقا أبا سورة سولين دو بفنيمتي سورة نبيون السن نبي يوسف سن يا باقي يبجوني ناني غافا كان سيهي مسن بري إسي أراتنا إسي أرقوفا في كانني ولين سغن نساني تغوتامي أبجو إسي غافا كانتي ني أبجو سنين نلمي أبجو سنين غاسمتين غابا عجائبة صوتو مسوطة تخلي ميلا بافتي متي أكا كسيتي الرجالان جرونا ما أبسا علمي لما يو ميدمو في درر موسى أمنو بات نمته نمامتي بيكت ilmi nama miidhamuu qabat rakkachuu qaba dararamuu qaba nama waan ta'eef obsee keessa dabruu qaba jechuu kana yoo amanni qofa moohuu dandeenya malee rakkoo fi dararaa jiruuf jireenya dhala namaa irratti rabbiin kaa'ee morminee tasa moohuu dandeenyu rabbii warra sabbaree hojii jira inna allaha saabiriin abba barakallahu fiikum abba amiin jeetin jira أبا كي عندو بساجر شنيتي أبا كي يوجا سواجر ربان كي يجا هوجن سكيا كاتن التياسو هندا برسيس أنجل كبا ما تيفيت برسيس أنجل كبا ما تيفيت جا وانا بانكي دي سينجي ندي وانا بانكي دبدو سينجي ندي بتايتشو خنايتشو سورة اللقمان جتشو لقمان نمتي مسكينة كمل هاسو ربين برسيسة كنا هاسو ربين برسيسة هاسو إني هاسو الرت أبام فدك ولي قالوا هاسو دغا ربي مئاوا خربي نورغابه علمي لمات اللي رغابه قرآن قبرت سورة اللقمان جئ مكانا مسانيتين كي يتربين بوسي جتشو
المسات اللي هاسا وساسا برسيسي المسات سنك هوغن لقماني يجو ونما رقا جرتن سر رقا قرآناتنا في أباك يجدد تسجدد سورة اللقماني حكمة قبايتشون هاي كبجمتوت أمة أورمو هاواني في من قدون كان كريستاناتي في كم مسلمة كان واقف فتا بكا جرتنت نجيني ربي هاواني في من قدون كريستانا بكا جرتنت نجيني ربي إسن أومي إسن الران أومي نما نتاسي سيكون نجرات سيكون أما تستولي أكت تجراتني تجرودا قالني ربي فاتو يرونجو مقا كيسن الفاتا هذا باتهيني ربي بسقديتي مرمكو قد تشابيتي إسني في اللي قد تشابيتي akkasumattis kabajamtoota jechijuu kun jecha guddaa jecha isaan malu hin jirredha. Jechiin dubbadhu kun jecha seenaa ilaa umrittillee haasawa nama barsiisu jechiin haasa'u kun hundi isaa wanni nan gammattee haasa'u tokkolleen isaa firii jechoota qabaniidha. Kabajamtoota namoonni gatii jechaan beene namaa miti siin jaa ummanni qaroomi. Yaa kabajamtoota dargaggoo fi shamarran babbareedduu uummata Oromoo kan kiristaanaa kan muslimaa kan waaqeffataa kan addunyaa gubbatti argamtan kan sammuun isaanii open mind ta'e kan yaaddan kan bobbaatan kan galtan kan hojjettan jiruuf jireenya keessan keessa rabbiin barakaa kaayu yeroo ji'u Rabbi haada abbaa keessanirraa ilmaan godhee isin uumeeni jecha guddaadha. Kana kan dubbatu ana barcuma kiyya kabajamaa irraa dabbaal mootii gaaraa barcuma ta'e ulfaataa daddacha heeraa fi seera rabbii ka dhugaa akkasumattis hundee bareedaa finta miidhagaa abbaa heeraa fi seeraa daddacha heeraa fi seera addunyaa kan naman quune kan mirga namaan sarbine Abba nagaa fi jaalalaa odaa bultumi. The greatest United Kingdom UK irraahi. Arrantana keeyyanni kiyya guddaan yookaan keeyyanni isinii waliin qabnu guddaan ani shanyii isinii ala hin qabu. Kaniin wal marihadhuun wal mariidha an kaniin godhu. Ani hoggansa simiti hogganaas ta'us yaadeen beeku kajeeleetis hin beeku wanti xiqqoo akkanaa. Waan biraa dhiisaati yuutuubiin qabu. Feesbuukuma irraan argitan kan dubbii daldalaa hin beeku ani. Hammaan hojjedhee waan hin nyaadhu waan rabbi naa qoode nyaadhee garaa kiyya hidhadhee uummata kiyyaa qabsaa'ee qabrii galuu qofaan beeka. Faaruus hin beeku ani. Faaruun namaatis nan oowwiftu nan qabbaneessitu ani. Faaruu namaatis hin beeku ani. Goota naan jechuus maal naan jechuus hin beeku ani. Waan akkanaatti xiqqishaa kanattis nama shawwadamuu miti. An obboleessi keessan jechuudha. Wanni nan beeku namaa fi namoo mataanee waliin haasa'uudhaa fi pala tokko lafa kaayuu hojii. Hayyeega eegaan kana jee. Mootummaa kabajamaa ulfaata hoggansa olaanoo mootummaa federaala Itoophiyaa akkasumattis mootummaa kabajamaa biyya Oromiyaa mana maree naannoo caffee Oromiyaa ulfaata
nageenyi rabbii bakka jirtanitti jaalala wajjin isinaa dhaqqabu yeroon jiru an obboleessi keessan kabajaa ulfinaan salaamtaa gitaatiini. kabajaan jalqaba maatii ofirraa jalqaba. maatii ofirraa yeroo jalqabu yoon nuti maatii keenyaaf kabajaa qaban rabbiilleen kabajaa nuu qaba. namnilleen addunyaalleen mukaa fi citaalleen kabajaa nuuf qaban. kana waan ta'eef maatii haadhaa fi abbaa keessan haadhaa fi abbaa keenya gadditanii jirtu qalbiin keessan isin cabee jira gocha raawwatameef nuti jireenya akkasii sana jireenya akka ammaan tana haadhaa fi abbootiin keenya salaaleetti ta'an kana hundi keenya jireenya saniin alatti hin guddanne. akka Arsiitti akkasii Koomandootti akka Harargeetti akka Wallaggaatti akka Booranaa Gujiitti akka Walloo fi Iluu Abbaa Booraatti akka Jimmaa fi Wallaggaatti akka Maccaa fi Tuulamaatti jireenya akkasii keessatti guddanne akka Karrayyuutti. jireenyi Oromoo guutuun jireenya akkasiiti. nuuf haarayaa miti. jireenyuma akkasitti guddanne jechuudha. waan har'a viidiyoon argine wal garsiifnu miti. jireenyuma akkasii keessatti namni guddatin jira. kana guddachuu wanni dandeenyeefis mirgi sabaa sablammii mirga saba tokko qofaatiin miidhamuu fi sabni tokko olaantummaa argatee tokkorraa durgoo safarachuudhaan kan ka'edha. sirna gawwaa kaleessaa sirna wallaalummaa kaleessaa keessatti Oromoon abbaa biyyaa beela'uu dandeetti jira. kan abbaa biyyaan ta'in quufaa gabbataa ta'uu dandeetti jira. arra sirna sana arguun barbaannu sirna walabate sirna walqixxummaa sirna sabaa fi sablammiidhaaf qoricha dawoomaate bulchiinsa gaarii good counseling gadi dhaabuudha. kan osoo mana isaan xaragatin alasaa xaragatu osoo hin taane kan mana ofii xaragatee ala ofii xaragatu gadi dhaabuu qabna. resistance keessaa gara gavarnamantitti ol cehuudha qabna jechuudha. kun ka ta'uu danda'uun waloomaani faca'umsa osoo hin taane haadha abbaa keenya kabajamoo san mootummaan biyya Oromiyaatis federaalaatis ummanninis deeggarsa barbaachisu nuu godhee fi deeggarsa nuu barbaachisu nuu godhee fi dhiifama gaafachuudhaan haadhaaf abbaa fi dhiifama gaafachuun ulfina nuuf dabala malee rabbi birattis waaqa birattis kan nuti keessu miti. ayyaanni haadha abbaa keenya nu haa moosisu. namni ayyaanni haadha abbaa moosise biyya ayyaanni haadhaa fi abbaa moosise hin cabu. haadhaa fi abbaa keenya saniif qubsuma isaanii irratti deebi'ame eeggumsi bareedaan akkuma salaaletti godhame ummatichaas qawwee akkatti rukutan duraanuu beeka salaalee keenya. qawwee isaa hidhatee akka nagaya isaatiin
shiftaa baalagee durriyyee irraa of eeggatu taasisuudha. Kun keeyyata guutuudha. Borurraa eegalee kun ta'uudha qaba. Mirkanaawaadha. Isa kaanillee isa jennee narraa fudhattanii galatooma. Joollees narraa hin tuyne galatooma. Joolleenis isin hin tuyne galatooma. Eenyumaa hin tuyne isinis eenyumaa hin tuyne. Nagaya mirga gaafadhaa jenneen daandii nuusaa qaa isin hin jenne daandii nuusaa ixanii jirtu. Mirga keenya karaa nagayaatiin gaafanne manatti gallee ilma namaatirraa wanni barbaachisiisuma kana. Diina wajji dabalamne balleessitoota wajji dabalamne biyya keenyan balleessinu nuti. Daa'ima xixiqqaadha miti. Loon Oromoo namni ja'amu hin jiru. Nama Oromoo nama ja'amu Rabbi uume. Oromoon akkatti gaafatu beeka. Waan dubbatu beeka. Waan ja'u beeka. Akkatti qabsaa'u beeka. Bakkatti qabsaa'u beeka. Waan qabsaa'uuf beeka. Oromoon diinummaa walirratti hin qabu. Yeroo har'aan tana keessatti yeroo baay'ee jaama nama keenya kanaan. Haasa'u nama keenyarraa kan hin jibbeeyan. Waan ragaan qabne akkanumatti akkuma walaloon isaa dhufetti akkuma jechi isaa dhufetti opportunityidha. Opportunityidha. Wanni kun waa balleessa wanni kun waa tolcha jedhee dubbachuun beeku irra caalaan namaa. Barumsi hin jiru. Beekumsi hin jiru. Biyya namaatis ni dhufa wayyaa jijjiirrata malee sammuun jijjiirratu. Biyya keessatti isuma akkasiiti. Irra biyya keessa wayyaa. Isa numa jaama bara meeqa. Ummanni Oromaatis numa jaa Oromoo kanaan. Keenyaas Oromumaan akkas ja'a deebise. Abbaan of rukute of hin dandamu. Nutis deebineetuma ofiin akkas jenna. Of xureessuu jaallanna. Ormaa wajjin of xiqqeessuu jaallanna. Jalqaba qophii waan taanu. Yeroo wanni tokko ta'e lafa utaallee baareenee viidiyoo durii fi ta'ammaati waa hunda wal keessa dubbanna. Akeekan qabnu tilmaamaa sagantaa hin qabnu. Bakka bakka hin jirru callee facaate gamaa gamanaa wuu jennee iyyina. Mana gogaa harreetiin jaarame yeroo waraabeysi iyye ni diigamna. Ni kijibna. Afaaniin waan hunda dubbanna. Afaan qeeran qabu waa halle dubbata. Hegereen yaadu. Garuma isaa yaada. Hegeree dhalootaan tilmaamu. Fageessanii dhukaasurra. Fageessanii tilmaamutu caala. Sinjaa beekumsi addunyaa kun. Ani isa yeroo tokko marrootu nama qalee. Laalmi. Marrootu nama qalee. Jechuun Oromootu nama qalee jechuudha. Nutu nama qalee jechuudha. Orminis akkas jaa, anis akkasuman jaa. Laalme. Abiyyitu nama qalee. Orminis akkas jaa, nutis akkas jenna. Opiniyootu nama qalee. Abaa'ootu nama qalee. Badhaadhinatu nama qalee. Kaafaa'ootu nama qalee jenna. Ormaa wajjin kana jenna. Orminis kanuma ja'a. Ormi wanni kana jiruuf nu darbuufi waan barani nu xureessuufi bineensa Oromoo addunyaa irratti isa fakkeessan arra gartee nuti nama addunyaa biratti fakkaannaan kana odeessan nuti isuma kana hojii gurmuu taaneeti nutu nama qale waan ormi nu godhe akka nuti goonetti dubbanna. Abiyyi nama qaluudhaaf ragaanati qabdu maali? Yoo Rabbi siin jee maal jettaan Rabbiin? Rabbi ragaa fedha.
أبا ونما قالوا يا ربي الرقا في دي سنجي رقا مال قبنا قبري كيتي في اللين يادو سينام بروسي قافتا جاتشوتا دبتو في نيومتك يرو بربا opinion nama kanuudhaaf ilmaan Oromoo dhaaba Oromoo kamu akka seera qabsoo keessatti bara jiru teenyaa guutuu qabsoo nagarreetti diina nama qalee Oromootu nama qalee jiru malee Oromoo nama qalee dhaaba Oromoo kam hoggansa Oromoo kamillee kana maqalee argee hin beeku kanamaaf qalamu mani takkaar gembeeku takkumaar gembeeku takkaar gembeeku ilma Oromoo nama qalu dhaaba Oromoo nama qalu jecha kana amannaa ammas na qalu naa wayya ana opinion nama qalu hin arkine mirga sarbamu arkeetiin jira isa kakkanaati amba naqalu argeetiin jira Tigree wajjinis bara meeqa wal lollee jechuu keenya ifa opiniyoodhaan har'aan tana hammi baratee kun baratee jechuu hammi baratee arkitu kun doktarri ati arkitu obboleeyyan kee kun opiniyoodhaatu barsiise isatu obsee barsiise dhugaadha qooda walii kaa'uu danda'uu qabna dhugaarra dhaabbannee mirga keenya falmanna malee nuti kijiba namarratti tuulaa kijiba oofaa falmachuu qabnu qabsoo kijiba abiyyi irrattis yoo ta'e dameetikaa wayyaaneetii fi dameetikaa amaaraatu diddaa godhe biyya tana harka qullaadhaan linne dameetikaa eenyumti isan hogganu dameetikatu biyya hoggana biyya tokko kan qopheessu biyya tokko kan jaaru dameetikaati baradhu dameetikaa hoggaa wallabbiin dhufe lubbuu namoota hedduu wareegan wallabbii saniif ni beekan isaan namootaatti jaallattu si harkaa wareega sitti roorrisa nama kana dhoytu malee biyyaan jeeqaa siin dameetikaa maraataa ta'uu sheeka ta'uu maal ta'uu isaanii addan beeytu mootummaa addunyaatiin hoogganama rakkoo dameetikaati eegasi dameetikaa waa musiibaa jechuudha waan fedhe godha Hacaaluu dhawa Jowaar dhawa Abiyyi dha'uu danda'a amma walii galle beeynee dubbachuu qabna dameetikaati dameetikaa yoo biyya teenya irratti amma dameetikaatu sirraa hodhite dameetikaa sirreessuudha wanni itti jilamu dameetikaa balaadha meeshaa cunqursaa ta'uu hin qabnu malee wallaalumaadhaan deeme wayyaa waraana bilisummaa Oromoo uffatee Oromootu nama qalee waraana bilisummaa nama qalee siin jaa waan akkanaa hojjeta Oromoon nama qalu hin jiru kun hundi si xiqqeessuu fi zeeroo si godhuudhaa fi tooftaattiin bara amma duraattiin si gabroomsani siin wal nyaachisanii jechuudha dubbii kana keessaa bahi Oromooticha quba walitti laachuu keessaa bahi waan hedduu waan ati hin beeknitu jira arra carraa qabda wareegama kan kee obsi wareegama ni obsanii du'as baqatanii rafanii jalaan ba'anii wareegama obsitee jirta xiqqootu siyaafi ni moota si moosiif nanu ilmaan kee itti jirra halkanii guyyaa anaa ilmi kee kun rafuu arkite waggaa 30 rafne abbaan kiyya waggaa meeqa rafne
justice isaarra ilmi namaa jiru kana anarra jechaan jiru. Anarra justice bira kuteetiin waan namni haasa'u kana hunda bira dabree mucaa jirudha. Justice abbaan kiyya waggaa 60 barsiisan. Siidaa tolchaa siidaa kaleessa isinii maxxanseetiin jira. Justice jechuun abbaan kiyya irraa miti siidaadhaan tolchanii justice. Gaawwanii waggaa 70 dalagi. Waggaa 70 guutuu abbaa kiyyaan barsiise. Waamee kawaaniin godhe irraan tana tarsiimee isuudha malee ani gaddeebi'ee yeroon kana haasa'u hin qabu. Justice jechuun hiikkaan saamanii. Nama garaansaa quufeetu justice haasawa. Justice jechuun uummata keenya qubsiisee Oromoo walii gali jechuutu irra dubbii gararraadha. Waanuma argatan darbachuu dhiisa. Yeroo baara gundammakuu miti kanaaf isiniin jaan. Ani qophaawaadha yeroo hunda diina keessan irratti. Waraanaanis qeerroodhaanis akkuma tokkotti tuqee hoggaan jee teessisu sanii. Duraan Jawaartu tarsiimeessa. Amma inni aangoon isaa gara biraati. Jawaar gara biraati. Nuti immoo kaleessa caaseessituu turre. Qeerroo irratti. Arra Jawaar gosa biraati arra immoo tarsiimeessa nana. Hoggansa walootiin hogganamuu jechuun ni beekta. Hoggansa walooti. Waan Kadiir kophaa isatti taasisu miti. Hoggansa waloo, hoggansa caayaa Oromoo. Kan nama hogganu nama osoo hin taane caayaa Oromooti. Isa akka kanaati. Kanas bari. Akka malee babbareeddu I love you. Oromoo to Oromoo gurgure maas jashaju. Ebelu to Oromoo gurgure. Ebelu to Oromoo gurgure. Ebelu to Oromoo gurgure. Eenyu to Oromoo gurgure. Eenyu to Oromoo irraa bitatee mee nama sannuuf dhiyeessi ragaadhaan akka faranji TV dansii hojjetanii hin qabu. Jechi kunis jecha tuffii Oromooti. Jecha tuffii Oromooti. Ebelu to Oromoo gurgure. Ebelu to Oromoo gurgure. Maali jechi kana? What's meaning jechi kun maal this word? Oromoon kun meeshaa shaqaxaati moo? Meeshaa shaqaxa suuqiiti moo? Yookaan looni moo? Re'ee fi hoolaadha moo? Kan namni jallaaba geesse gurguree namni biraa irraa bitatu. Daldalli garbaan ni jira. Oromoonoo loonumaa kan nama jala deemee namni isa gurguratu. Oromoo kana gawwaa jechuun ni barbaaddu moo? Afaan Oromootiin kana jettanii ni beekadhu. Afaan Oromooti jettanii dubbattanii. Eenyu hoo ka Oromoo gurgurate kun?